شكريسة مرتفعة كابا مالنا في روما ومبدين كابا أول بشرنا أنا هدو تكان قدي أو دو يانجر أتيو جلوه نتولا دوري هاي سر تخايو هاو سورة تخان دفني يا يرود أفشوف هذا يعني نقولين جرتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمع عركفوني أردفتوتا في دعوتوتا چاينالا مروشو أكما أغرتانيتي رياق يخانين جالت دوغا خايدو واليان نينيس نيادي أنيس جادي جعفر خليل يوغاو بني يعني بيتنغا يمانيتي دراما الدولين دلقاتو ري أرانتا نغاوليني أكسمتي نبرتي حسن أوشي تيوبرا يوتيوبرا نينيسي وجي جرا أرانتا نغافلوغي أجايبا شنيمارو ديمنا مياسي جعفر أي أشمار كفونة جنة أكم جرت جالن كنا فاجو جرتن هنداو كفاجو جركون ولرجنة هريوتا يرو باي الدتورين أرى بلوغ جباتو كسني ورا بودين الناس إيش أكتاه ولمان أرجنا بكجرتن التنجان كنا سيفانا تو يسرين جنة وانجرو نفانا بوا هذا ما سياسن كمان نمان أردتوني مروشو وقالنا أني أشيء جدامه أكمل جرتان إسمين جتة أرى مقالة في فيني كيسا وانتو تدا فيديو ورامني إسمين أجر سنجنا إسمين نفانا ترى إسمين جد إيه غنيني يوتيوبرا أو شيء تيوب أكاسمك بني يعني بيتانغا إيرو شو وجيغا بني وجي توريتك كوغا نماتو مجوينيف دابي مالي إن شاء الله ما أنت أنا كإيجالوغا خاصو جرا أبدي قبلنا أني إيجالا أما سيرون إن دبروان تايف ولين جروان تانيف عندي كيسانو نججبيسا شير سبسكرايب وشودان مروشو مو قال ما نكنو جيسان جنة نوتيس إساجلا يا أوتجرا تورتين كيسان نفان هاتو إيجا وردفتوتا في داتوتا چاينالا مروشو ونوغا وريك أبني التاني فينفنة سوداتن فينفنة كلينسيسي بريدا داك أبنا ميتي مالب نتو ونو تيشرتين ديمنه چو جاكيتا ونو فنو أكاسيدي كأبني نجرو وريك أبنا نافسو داتن أماس أنك أبنا نجالداو garuu qabbanallee miti qilleensa bareedaa bakka raahaa ittiin nama gammachiisu akkam laalakka itti babbareenne asitti akkasitti qabbanni jiru hotta hori finfinnee dhufuu feeta kita berdiri kan udah kan terus kan kalau beda oke hotuga Time gara kana tu awo do dia bidasira asin khagar tangana gara kana lal amma finfinnee asina kanatti nuduwatti afte kile kana jechuudha amma eeyisechu asin bikkiti dem hay amma le barfago wan taxi tokkotto asiyal no tanuma dadhabde amma ruza yamanna geesa baasu ayya yom tana qofa wili akka kenna kana qaqallata gara dhufne kana argiteemi gara kana lamatti fuullee kana dura jira eega hordoftoota fi daawwattoota keenya akkuma agartanitti qonnoo gara lafa san irraa ila asna ol baasan ammas ganaadha hin dhiyaatu inxooxxoo jaaniin gaawummanniiti isin maal jettanii ayyato finfinneedha kun inxooxxoo finfinneedha handura finfinneetu as ilaala hangafne asirraa gallaalan finfinnee raasaa kana asirraa daawwatan beektaa finfinnee ol ba'anii guutuu okay ammaan tana asirratti wanni irra walii gallu finfinneetu magaalaa biyya kanaati inxooxxummaan tunuu maqaan isii finfinneedha bakki bishaan irraa burqaan guddaan finfinneen itti yaamamtu
bishaan asii finfinnee asumaa finfinneen eegala eega akkuma agartanitti finfinnee jechuun bikka kanarraa eegalliinsi jechuudha asii kaa agartan magaalaan guddoon bareedduun amma agartan biyya nu dhufne laal nuti gandirraa dhufne amma eeysa gama sani ammoo finfinnee bikki jaamtu bikki dhugaa seena qabeessa bikka uummanni Inxooxxoo jo'ee yaamu tana arraan tana gaa nuti ammoo finfinnumeennan nuti finfinnumeennan maqaan sii waan finfinnee taatee iddoo uummanni Inxooxxoo jee karaa kana akkanatti ol deemna oloo tana nufaana turaan afeerraa teenya amma sirraa horoota sirraa horoota finfinnee bishaan laga dhafaa kana jala yaa'u bishaan asuma yaa jechuudha. Burqaadha kun hundi burqaa bishaan ni maddee jechuudha asirraa. Madda kun nama gaa waasirra beekoo hojii deemuu hunnoo kanaaf bareedaadha. Nama finfinnee haalaan beeku keessa saayibni kiyya Jaafari. Dadhabne maalamoo somba nuti ittiin ciisne ittiin ciisuu barree atillee har'a. Inxooxxoo akkuma malee jatte. Inxooxxoo finfinnee. Laalu malee jechuudha. Kootu booko. Koomee waliidha. Asit dhaabbanne hannoo dhufnee jirra. Kanaaf jabina keenyaan xiqqoo hanqa sossoonuu gartee sanii jecha dhufne. Maalamoo hin galle maalamoo. Kophee dhumee midhiidha. Inxooxxoo. Gaaratti ol yaa'aa. Wanni kun gaara ajaa'ibaati. Akka agartanitti Inxooxxoo jechuun isa kana jira. Mee hannoo fuuldurri keenya kana fakkaata. Inxooxxoo jechuun haalaan bikka gartee cimaa. Eela balbala Inxooxxoo geennee jirra amma asii seennaa. Olaa Inxooxxoo tana. Inxooxxoo jechuun kana laala. Honnoo akkuma agartanitti asirratti iddoo bashannanaa amma gaalaal lafti asii akkana ijaarame muka gubbatti ilaa asii ijaarame kana jechuudha bikka bashannanaa babbareedoon asumatti Inxooxxoo paark jaa.
gubbaarra baanee ofii gaditti ilaalutti jirra. Inxooxxoon maal akka fakkaatu warri argitan kan argine immoo dhuftanii akka daawwatan baay'ee iddoo bareedaa fi akkasuma immoo iddoo seenaa qabu garuu seenaan isaa bahee hin mul'anneedha. Kanaafuu hundi keessan asitti dhuftanii Inxooxxoon gaarri Finfinnee marse kun maal fakkaata? Seenaan isaa hoo akkami? Maaltu as keessa jira waan jedhuufi akkasuma immoo paarkiin kun paarkii guddaa biyyoolessaati. Dhuftanii akka daawwattan Finfinneen handhuura keenya jajjabaadhaa isiniin jenna isin jaalanna. Kanumaanuu daran wanni bareechuu bikka tana namni wal jaalatu namni wal fuudhe haariyaa jechuudha. Aruuza haariyaa as dhufanii asii footoo fa'aa wal bashannan. Anuu hedduu takkaan gaddee odoo ayyaan jiraattee hojii dhufee natti tola ture. Kanaafuu yoo namni wal jaalatu fa'aa hojii dhufe waan biraatiin seenaadha. Atis qalbii jaabsii teetii takkaa'u jaalallee teetii keessa wayii keessa isiinis qalbii waa keessa guyyaan kun hin irraanfatamuu jechuudha isin lamaan biratti. Anoo dokkas teenat tola garuu ammoo sanillee dhabu saahiba kiyyaa wajjin jira hiriyoota kiyyaa wajjin jira. Oolmaa baay'ee bareedaa fi waan bareedaa isaa wajjin illee dabarsine hedduun gammade. Anis akkuma sanii Marruu Show waa hedduu isinii qopheessee isiniif dhiyeessaa jira. Bakka jirtanitti maatii kan ta'inis maatii akka taatan isiniin jenna. Akkasuma ammoo Inxooxxoon iddoo seenaa qabeessa, iddoo paarkii biyyaalessaa guddaadha. Kanaafuu dhuftanii akka daawwattan waa hedduu irraa barattan. Kana malees bosona simbirroota adda addaa maqaa mukkeen bakka fagootti baadiyyaa keessatti argitan asis ni jira. Dhufaa daawwadhaa isiniin jenna. Isin jaalanna. Marruu Show. Horaa bulaa.
Hordoftoota keenya daawwannaan keenya Finfinnee jaama jaanii afaan Oromootti Inxooxxoo Paark kan jaamu akkumatti fufatti jira. Kunnoo kunis gaara amma deemaa dhufne san lafa dheertuu san keessatti hoteelli kun ijaaramee achi keessa bakka namni itti bashannanu lafa dheeraa san booda mee ammallee akkana agarsiisi mukkeen kana as duwwaan mukkeen kana ammallee pooliis garagalchi Asirraa kita akkana gama naanis yoo garagalee fardaan akkuma agartan kana kunnoo kana keessatti jechuudha agartee hoteelli bashannanaa ijaaramee biyya namaa hedduun taa'e keessattuu biyya arabaa keessa tureetiin jira Yaman keessa hedduun taa'e akka bikka hanqana miidhagu goota hanqana miidhagdu tokko nagarre ni jira hin jiru jechuu xiyyaa miti ammoo bikka hanqana miidhagu bareedaa kana hin agarre dhugaa ammoo asummanni biyya tanaa manni keenya qulqullina qaba dubatti qulqulli kwalitiin nadaafaa qulqullinni isaa haalaan bareedaadha namatti tola wanni hundi isaa bakka kanaas daawwattanii jirtanii mee khabiraatis waa hedduu jira gaa arraan tana addan ba'an wajjuma olla nafaana turaan afeerraatiyya wajji olla daawwadhaa viidiyoo kana garanumaan ka akkuma agartan mabuusoo gana bakka fardaalee dhaqee farda yaabbii beekee isitti agarsiisa ammallee bakka dhawwee dhugaan takka jira garuu achittillee achi dhaqee leenjuu qaba jedhaa jira bakkeetti wanni dhugaan jira ammallee bakka saayikilii tokkotu jira kan hundaa waliin taallaa ifaana turaas jecha yaa waliin dadhabee waan qabbanaa dhugaa jedhaa jira garuu duubii eegalee Isa deemta fiigamu taariba gaafa Yamanii fi Itoophiyaa jidduu deemu akkanatti hin deemne hanqana hin deemne makiinaan hin deemne taaribaan hin deemne dilana hin dadhabne akkanarra deemne akkana jedhaa jira garuu biyyaa baane mamata Itoophiyaa keessa jedhaa jira abboo Finfinnee irraa hin fagaanne Finfinnee waan jedhamu jiru miti Finfinnee miti jedhaa jira inni garanumaan isin agarsiifne nufaana turan egaa dhugatti Finfinnee fakkaatu lafa isaa beeysa dhufne garuu Finfinnee keessa ammaas gaa akkanumatti isin daawwachiisna akkumaan gaagartee ahaddii yookaan wa'ada isin seenetti waan haaree YouTube chaanaala kiyya jala warri maatii taatanii argamtan waan haaree lafa seenaa bikka babbareedduu isinii fi waraabajee addii isin seeneetiin ture ammaas kunnoo addii xiyya takkaa wa'ada kiyya guutee harree Inxooxxoo jirtanii ammaas bikka biraatti isin daawwatan Inxooxxoo bikka hedduu jira kana booda gizee daawwatanis lafa biraatti imalla humaata qayyaadinaa warri Arsii dhaqee bikka biraa Shaashamannee dhaqee kana dhaqee Calanqoo dhaqee warri jettan hundi min dhaqaa humaata qayyaadinaa isinummaan laayik sheer sabskiraayib godhuu bichaan maasi qofa warroonni biyyoota arabaa jiran dubartiin dargee qeerroon kan nabii qarreen kenna dhufanii akkasitti akka daawwatan haa daawwatanii san ammaaf ammoo naatu deemee daawwachiisa garanmaan marroo ishoodha gara naanna'anii warroonni amma fuulduraaf as dhuftanii ilaaluu barbaadan amma viidiyoo keerratti ilaalaa fuulduraan viidiyoo keerratti waan hunda baatanii barattan gaafa dhuftan karaan baay'isa biseessi abbaan isin dhimne asirratti karaa ilaalaatii addaan baradhaa garanmaan viidiyoo kanatti laayik sheer sabskiraayib yoo yaadni kun isinitti tole jalatti koomentii nuuf kenna nufaana turan jecha keenya afeerraa hee waa'ee warra keenyaan beektaa kan sin aarsin gaarii dawaa dhawwee dhowwee አሪፍ ነው በጣም ሀሳቡ አሪፍ ነው ግን የሆነ ነገር ባለ ጋሪ ወይ አንድ ነገር መጥቶ እዚህ ጋር ሰው ማስጎበኘት ነገር እኛም እንሄዳለን እኮ ወይ ታክሲ ራይድ ነው ከድሬዳዋ ተነስተን መጣን እንትን እንዳለ ከየት ነው መጣን يا مربادنيش نمي لما استيد سنتني اجاي نم لما بيتشادا خنا ولا بنتني كيسا سنتني فيتشفتني خباتي سنتزنانو بشننو ني دنديسن انا كيسا سنتني ونو اسيتي سكا غرتني ما براوي نما شنجانيو دفتنيس اكنا بشننو ني دنديسن انطوطو جامغا فنفنه جيريان كيا اكسما فنفنه خنا فكاتا ميلالانو نعما بيغينيا جرتو حالان نمتولا gaman manga daawwattoota keenya fagoolee jiraatan gartee warri fagoo jirtan warri Finfinnee fi dhiyoo kana jirtan Harargee keessa Arsii Baalee akkasumatti Wallaggaa fi Shawaa hunda gartee Walloo hunda keessa ka jirtan
kootaati daawwadhaadha inxooxxoon haalaan bareedaadha daawwadhaa qilleensa jijjiiruun bareeda. Abo maru akkam dhiiroo sitti tolee biyyi kun maal fakkaata? Aboodiis jannata addunyaatiin siin geeba. Jetteere waaniin irraa waan biraa waan inni dubbatu qabda jannata addunyaa jennaan itti nafne beeka. ajaa'iba kan hin jedhu garuu inxooxxoo kana yeroo jalqabaatiif dhuftee moo as duras deddeebitee turte? Takkaan dhufne yeroo jalqabaatiif hin dhufe ammoo gartee dura namni biyya ifii ilaalee biyya namaa laalaanii farse asii Maaleeshiyaa namni keenya maallaqa baasee asii Turkiyaa asii Dubey asii biyyoota adda addaa deeman garuu biyya tana Atisoorra kana keessaa tokko jechuudha. inxooxxoo kana jechuun hin laalle namnummaan keenyaa anis gaa biyya namaa keessa iddoo bashannanaa amma biyya Yaman keessa bikka jira harka irra caalaa deemeetiin jira jeetii yaadu garuu ammoo biyya keenya kana keessa waan jiruu hin daawwanne nuti dura biyya fi odoo daawwatanii biyya namaa deeman qooda biyya kanaafis ni keessa biyya deemtu sanillee waliin madaalte jechuudha. Ana ammoo odoon biyya kana laaliin deemee Turkiyaa dhaqee wayi Istaanbul maarreensaa akkami bareeda asiin agarree beeka. Kanaafuu biyya kanaas daawwadhaadhaan jaa. Hedduu namatti tola hedduu qilleensi. Baay'ee sitti tola. Hangammadeetiin jira. Amma yeroo kana qilleensi isaa baay'ee qabbanaadha kanarraan ammoo bokkaan dhufaadha roobni jechuudha. Rooba kana yoo sitti roobamee gammachuun amma qabdi kun akkami ilaaltame bosona dhuftee bosonni kun ammoo rooba duumessa harkisa jechuudha. Duumessi kun ammoo rooba fida. Egaa kun amma akkuma na agartutti rooba ba'ee dachiin dhugaadha roobuu barbaada. Dachii kanatti amma odoo roobe'an an amma qabbana naan jechuu jirtan isin eegareefu jaakketaa uffadhu an qilleensi isaanatti tolee jiraa'u. Kanaafuu odoo roobe'an amma odoo roobe'u gammachuun qaba keessaan deema huccuu akkanumatti hin keessan. Kana taanaan waa hedduu laallee ammallee iddoon bashannanaa hedduu jiraati. Warri marruushoo jala jirtan nu faana ta'a isin jenna hunda isaa waliin sochoonee diriin isin beeksifna bakka jirtanitti nu faana ta'an affeerraa kenna. Inxooxxoo jirra handhuura Finfinnee. Asgeenye gaafunnoo iddoo footoo itti kaan yookaan suuraa itti kaan dhufnee yeroodhaaf cufaadha jedhanii inni kun akka gaafannetti jechuudha. Buna shaayitti jedhan jechuudha. Kanaaf bakka jirtanitti sarfi. Kagenne jechuudha.
argita amma hoteelawwan kanneen dhagaa irratti hojjetan. Mana riibaati. Baay'ee bareeda malee. Kurriftu. jirtu hordoftoota fi daawwattoota chaayinaa lamarruu shoo kan taatan hundi keessan akkuma agartanitti daawwannaan keenya kan kunnoo eessa Entoto